Bombii, diida, roqaa, qamalee, aduu, kararaachaa, dabbasoo fi dhakaacha. Bakkeewwan kunneen waan Oromiyaa keessatti argaman isiniif fakkaachuu mala. Garuu Itoophiyaa keessa miti. Jiddugalli Itoophiyaa irraa olla kiiloomeetira 2000 fagaat keessatti argamti. Bakki kunniin kibba keenya qarqar galaan Hindii yookiin bisaan maanyatti argamti. Laga dheerinnaanii keenya keessatti isa lammaffaa ta'ee galaan Sabbaq yookiin galaan Sabbaqii dabalatee lafti qarqar galaan Hindii jirti duuni maqaa Oromoo qabdi. Oromoon duraan as jiraatee akka kaatee raagaleen barreeffamaa fi argaa dhageetiin jaarrolee in himu. Qorannoon arkiyooloojii naannoo Turkaanaa, haroo Turkaanaa, leek Turkaanaa naannoo sanitti kan godhame dhaloota Nabii Isaa yookaan Iyyasuus Kiristoos dura waggaa 300 uummanni Oromoo naannawa san jiraatu lafee namaatii fi meeshaalee rock art fi waan adda addaa irratti qorannaan gaggeeffame Keeniyaa keessa akka jiraatan mul'isaa jecha. Kanaaf koostii irrattillee gadii fi Iilaand lafa amma Keeniyaadhaa tanaaf deebituu tana namni jiraachaa ture Oromoo. Garuu hawaasni afaan Oromoo dubbatu kaamacha jiraatu waat jedhaman. Seenaa uummata waataa barachuu fi iddoo hawaasni kun itti argaman bulchiinsa Kiliifitti malle. Ollaan isaanii magaala turistootaan beekamu Wataamuu keessa. Maqaan kunu jechu waat moo yookiin akka isaan jedhaniitti Waatamuu jedhirraa dhufe jarroleen hawaas kanaa ni himu. Wani yani yaadisa bete nin taa'u. Bete nin taa'u. Bakki tokko hin taa'u. Mana bete tokko hin taa'u. Taa'ee duuka amooni maqaa baasa. Maqaa baasa. Maqaa baasee keessa deema. Duuka. Hin deema. Kunis almost the coast here. Funny he is we. Barreeffamoonni hawaas kan ilaalan hedduun ifaa miti. Sababni isaa qorattoota fi sabboonni isaa waliin jiraatan maqaa adda addaan waan isaan yaamaniif. Hawaasni Swahilii wasaanya jedhanii isaan yaamu. Wasaanya jechuun namoota walitti qabu jechuu. Kunis jireenya isaan jiraatan irra ka'a. Warri Giriyaamaa Waliangulo jedhanii yaamu. Kun namoota qolchi ilaaluun nyaatu jechuu. Kanneen gaarrisa jiraatan Soomaliin Wabboonni jettee yaamti. Namoota qollee horii hin qabne jechuu. Gosti biraa Ndoroo Bofa jettee yaamti. Isaan garuu maqaa kan tokkollee hin jaalatan. Maqaa tuffii yookiin balfa jedhu. Isaa matu deeji garraando arangulo nu jedhan arangulo. Tente nuti babbaanneemo arangulo maanaa shama mashee. Hin beekanu isaanumatti beeka. Na isaalee odoo gaafatanii maanaa himanu. Kwa hivyo maqaa balfaati nu balfan. Garuu kanneen kaaba keenyaa bulchiinsa Marsabit keessa jiraatan amma Wayyuu jedhaman. Maqaan kun gargaarsa nama siyaasaa beekamaa ukkuruu yaataniin jijjiirame. Barkum 2018 akka sabaatti Keenya keessa galmaanii maqaan isaanii waatirraa gara Wayyuutaaf jijjiiramuu ga'ee guddaa taphate. Haa ta'u malee hawaasni waataa naannolee qarqar galaan Hindii jiraatan gosti isaanii Wayyuu adoon taane waataa jedhu. Ab Guyyoo Mashawurii maanguddoon gan 71 jaarsolaa lama bu'aane jedhamu nama aadaa waataa beekuu fi uummata isaa barsiisaa jiru. Ani Guyyoo Shawurii Guyyoo Guyyoon ka xurii xuriin ka sengegee sengegeen ka xuriyaa xuriin deewee ka Guyyoo qolaatiyaa Guyyoo qolaatiyaa ka rigooti. Gosti tee maalii jennee gaafannaani ilaani shoshobdu ta'uu kokkoflaanutti hima. Waa'ee uummata kanaa mee waliin barannu. Abbootii lamaati waatidhaan. Jaarsi kwanza war harooseedhaan. Haroosiin ajoollee isaa ilaaniya gammaadoo guluwaa deewee karaa. Jaarsi haroosii deega furaantadhaan. Kaanti mandooyuleedhaan. Kadiiwiin bareettuma dhani waama. Bareettumii meetta dhalee hajeeje dhalee nyuurtuudhaan. Gosti waataa oduuti jeewisaneedha. Kudhan hin geechuu. Gosti tunini aadaa isii taganamaa akka hin dagannee wanti mul'isan hedduutu jira. Sirba, faaruu, geerarsaa fi akkaataa maqaa ijoollee isaaniif baasanilleen agarraallee adoo addaan citinii as ga'e. Maqaan isaanii caalan ka Boorana fakkaata. Guyyoo, Galgaloo, Galgaluu, Aroobaa, Alahuu, Bonayyaa fi Godaana fa'a. Waatii qarqar bisaan maanya qubatan afaan isaan haasaan afaanuma Oromooti. Isaan ammoo afaan waataa jedhanii yaamu. Guddaa afaan kinki ka waataa fedha. Aayatiin ti waataa, nadhaan fuudheleen waataa afaan deejii hin baratti fedha.
siniif beekan tasumtaalee galgal kakaane sirbina tanta sirbi kakasa deejiin akka ishiin waa ta'uuf baratti fedhe afaan isaaniilee sirbi kakasa barata maana sirbi keen afaan garfaatiin hin dhaanu afaan waataatiin dhaanu. Afaan uummata waliin jiraatanii kanneen waatiin ta'iniin afaan Amaaraa yookiin afaan Garfaa jedhu. Waggoota fi Oromoo kaan irra waan fagaatanii fi garaagarummaan loqodaa hin jiru. Afaan isaanii jechoota saboota naannoo isaanii jiraataniif afaan Kiswahilii kan makate. Loqodi isaanii ammoo kan Oromoo tuulamaan wal akeeka. Jechoota akka dhageechee, teechee, geechee dhaga'uun akka malee nu ajaa'ibsiisa. Afaan isaanii akka hin banne kanneen kitaaba barreessan jiru. Gariin ammoo aadaa fi afaan isaanii eeguu fi qorannoo irratti hirmaatan. Qorataan qaroom durii Naasir Kaliil jaarraa hedduun booda hawaasni kuniin aadaa fi afaan isaanii beekuun raajii jedhu. Aadaa fi eenyummaa isaanii haga liqinfamee akka baddu godhuudha irratti influensii guddaa irra kaayan. Wanni nama ajaa'ibu immoo lakkoofsi isaaniitis xiqqaatee guddatee warri kun baantuu keessa badanii identiitii isaanii dhabanis warri jiru gabaabbatus akkuma dheengadda isinoo riippoortii gootanii hanga ammaa afaan Oromoo dubbachuun waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu seenaa guddaadha wanni hojjetame sun BBC afaan Oromoo guddisee isin galateeffannaa. Kana ajaa'ib garuu hawaasni kuniin qubee afaan Oromoo Itoophiyaa keessa barreeffama tokko qubeen qabaatanii akkaataa barreeffama afaan isaanii irratti hubannoo dansaa qabaachuu isaanii hubanne. Wakati kitambulisho guurannoo geechamu afaan keen qabne galnu galchane an maqaa kinki galgalo isaan galo bareessan. An maqaa kinki barsa isaan barrisa bareessan. Dhageetti. An maqaa kinki abaduula yookaan haduula isaan haduulaan dikan. Ani abajilaat isaan ababeesni fuudhanii bajilaan dikan. Hebu nu qawa gari linguistic faatiin jiran sun gas nu geessa. Inni afaan kan keenya maanaan wari gar linguistic keessa taa'u sun wari kushiyaa keen jiru fakkaata. Kushiin gar sun jiru hooni jiraata maanaan kushii akiniin dubbatu qaba. Baroo kushiyaalee akishaa qabu. Qooqaani attaman bareesi. Kookaani unaan dikaa K.O. Q. Waaqi attama kadho. Waaqi Q qaba. Kushiin waaqi K hin bareesu. Cinni waani si'uun kaa'e I.C.H hin bareesu. Chini jedhu waani qoca attan bareessan qoca. Ceqelee attan bareessan ceqelee qeesu. Otoo keenuu kan ceqeleedhaan ceqeleen amma ceqelee noomini. Uummanni waataa naannolee keenya 47 keessaa 10 ol keessa jiraatan. Garuu mootummaan keenya akka sabaatti waan hin galmeessinii fi lakkoofsi isaanii sirriitti hubachuun rakkisaa. Waani birri waati kasilaate sensaasiiti midhaasa. Waati beti maliindii taan baranne waati garseenii taate baranne waati gaarisaa baranne waati shooloo baranne waati mandeeraa waati moyyaalee jiru waati saaboo jiru waati sauti kosti. Lakkoofsi isaa waan guddaa mu'amooni alfu laminge. Sababni biraa lakkoofsi isaanii hin beekamnee fi uummatum kan irraa maddaa jetti manguddoon isaanii. Dhuftee ani isaan areegaatii dhufetteeniiti. Waanin si dhokate maal an horii isaati kan an areegu akkasuma himu dhute waati an isaan lakka si hin fedhanu so if you have gone to know the census of water Galgalan you go in a big team like 8 to 12 people isan yote senta sirbi waata gagamad guddaa qaba. Sirbi waataa wilfeffedhii qaba kolfisi qaba. Tenta beeta kasa tasumta nuti duun waati arbua feene waati gaarisaa naaluun jalbuune hayya isan beeta ana magami kusume belu ana majaat keje kusume belu ana matolba hesabu karani kan kan bareefat akitu feenenti silaate. Keenya malee Itoophiyaa keessallee tuumanii kun bal'inaan akka jiru himama. Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa ammaan dur gaaf dubbisneetti gosti waataa lakkoofsan xiqqoo taatullee gosoota hangaftaan keessaa tokko ta'uu hima. Oromiyaa keessatti bakkeewwan akka Qooqaa, Waanjii, Maaqii, Godina Arsii fi Godina Boorana keessatti faffaca'anii jiru. Gamkaaniin aadaa Oromoo keessatti waatii sirna aadaa akka guddifachaa, moggaasaa fi gumaa irraatti yoo hin jiraanne guutuu mitii jedhu. Dabalataanis
Nami badii balleessee baqatee da'u ka gaafatu manna mo'ata turee jedhu namni kun baqatee man waata seenee yoo jedhamee haaloo irratti hin ba'amuu jedhu. Gosti waataa akka Oromoo kaanii horii horsiisee yookiin qonnaan bulaa miti. Waani loon qabu, reen qabu, hoolaan qabu waani hojii waataa damma ishaatiif foon baas hojii isaanii adansan odoo baddaan sun haqu quloocha beesuni yaani badda caqalaa hordofan ammoo akkum isaan oolanii rafanuun baddaan hun raawwatti habbalinati kasa yaane. Tantini segile tanteni durani camte nyaana camte segile tenten gunan segile tenten aya debeli segile ten fon kana nyaana debeli segile wata ta durani tan ene ku de dia malle refu bichano kaka don te fon kana te nyaate bisanje chumati dujai gunan su bisange jit tun nyaana mal sunu tigar kadune ora nu kapsa segale tentu badda kesti Dhiirti waataa duraan maanguddoo jajaarolee waataa ajoollee dhiiraa bariiteetteet qiraabi baddaa barsiisite. Aadaa mootii jira, xuura niqannootii jira, kinisi soroobbinnaati jira, muki baddaa nyaannooti jira. Midhaan muki baddaa guuratanii dhufanii qiraabi dhiir waataa ishisuun. Duun ammoo nadheen ajoollee nadheenii ta fuutee ishiin garkoonnooti. Garkoonnoo yaaneedhaan tokkooti jira muki tokko. Camtee dhane waamanii bisaan keessi ba'a. Haya jaartii waataa ijoollee ishaata durfaa guurtee qiraabisu barsiisite. Duraanii ka ooruu hin jiru. Ijoollee durfaa duraanii ishaaf dhiir ijoollee makalaatiin durbu tokkochi yaanu dubriin garumsaanii yaa makaliileen garumsaanii yaa. Gulbirii hin guddisan garuun baddi guddisan. Suniif an ishiitu meeti goroorii hin beeki. Yaani kan diqaayoo akkuma keessumatti jira beeksitiin timawwa suullee ani. Aki ableetii yaa hin beeku masu akkuma nyaaphaanti ijjitti maanaan mara guddanuu naa waliin ta'e. Amma arba baddaa gadamsaa fi horsiisallee eegumsi cimaa waan godhamuu fi jireenyi isaanii jijjiiramee jira. Baddaa fi bineensni haka dagaa ta'e kada sirkaaliyaati. Hayya adamuun jittu hayya amma waan midhaan muki baddaa ka hayya nadee malee yaatamu qiraabbatisiisu. Ammoo qiraabii dhengeddaa adamu ati bineensi jejjeessaa hin jiru haala keenya. Bineenssi kunis guyyaa kan nuti waan midhaan harkaan ooraan kan nyaannu. Uummati kuniin dhaattu galaana qubatullee qurxummii nyaatan. Dhala deemoo bakkin kii nyaatu ayatin tii nyaattu kwa ivanillee nyaatu hatta wartin tituuleen qurxummii nyaattu. Ammoo ajoolee tinti ajoolee ta'anii nyaatti. Akkuma nyaati isaanii ammaa bisaan keessa argamuun wanti isaan rafanii fi qayyii dubartootalleen midhaan bisaan keessa biqilan irraa argama. Ishiin tuni ilaaloodhaan waaman. Urgaan rafiisaa kaanee muki bisaan kasaatti dirganii bubbuqisanii sun nadheen waataa odoo suunta fuutaa akka dhuuchee yetteettu dhaani raataneedhaan riffanni collee isaa. Jaarraa hedduu fi hawaasni waataa harki caalu baddaa yookiin bosona Arabuko Sokookee fi Saavoo keessa jiraachaa turan. Lafti isaanii kuniin bakka damoo qofa osoo hin taane madda qorichaa aadaa fi dirree amantii fi waaqeffannaa ture. Kanaaf iddoowwan kunneen fayyaa, jireenya, amantii fi aadaa isaanii keessatti barbaachisoo turan. Jalqaba 1940 keessa mootummaan koloneeffataan Ingilizii duulfarra damoo geeggessuun uummata waataa irratti xiyyeeffatee jedhu qorattoonni. Lafi isaan duraan jiraatan irratti bakkeewwan biyyoolessaa Saavoo fi Arabuko Sokookee hundeessanii uummata kana dirqiin buqqisan. Serikali kolonii dheenyee afaan dungaati shrine places of water are lost because they are inside the forest of Arabuko Sokookee. Ana makeen awaalii isaanii baddas keessa jira. Aki akakayo kiya. Beti ni jetu sun abba kenki qooneeti jetaa ni geessisa. Qooneeta jalciisaa qoone this dum palm ilaalee guyyaa ka. Ana mai yoo ta'e deemee waatuun kol waanii anma maskiini waanii anma maskiinidha. Aku suniimu nuti maskiinidha nuun kolfanu ammoo muki ka badda jetta mukiin tanumaa maa nyaati ciisu sammeechi waatoo muki tokko waanii qolaatee dheewaa bamba koofii kuntuunti masu badda muntu teenaamu masu serikali nu hara fred amaa nuti kan ni ta'e. Darbuu qaansa duraanii
deejo waataat lamteen. Tenta arbu huqoo akka arbu qoo ni maqadhaaneetiitii fi arbi arati ijjeessa. Arbi sun hin nyaanne deejee huqoo. Na ba arbi sun ijjeessalleen huqoo maqasa. Am garuu waataan achi keessa hin jiruumi as jirtanii keessa. Tentaa kasan guuranii. Kartaan kun bakka hawaasni waataa jaarraa 20ffaa keessa arbi keessatti adamsu argisiisa. Akkuma argitan naannoon kunini Mombaasa irra jalqabee Agtaana Riivaa fi Gaarrisaatti fagaata. Tuni funuutiin duritti lafta dhuunne ilaali odaati on keen ergaa fe'e booltaa qot miita tokkotti ga'e. Kaburii waataa feete beta miita tokkotti ga'e gar fuulduraatu gar jalaatu dar. Reefu dheeffatti jaatu waata duraan beeta taa'ee jira. Bosona keessa jiraachuu wal qabatee uummanni kuniin bineensa bosonaa fi biqiltuu irratti beekumsa adda qaba. Dhukkuba wallaanuu tallaalii ijoollee fi karoormaatiif muka fayyadaman qaban. Fakkeenyaaf dubartii waataa firii mukaa isaan mturii jedhanii yaaman kan fudhannaan waggoota 5 fi dhal godhachuu akka hin dandeenye taasisa. Beekumsa adda kanaa mootummaa biyyattiitti dhiyeessanii beekamtii irra argachuu fi hojjetamaa jiraachuu hubanne. Dur irra kaasee bineensota adamsuu fi firii mukaa funaanuun jiraachaa turan. Kanaaf adamoonii kan isaan caaluu hin jiru jedhan qorattoonni. Yeroo badda keessa turan sunitti xiyyoogummaan addaan midhaasanii fiixeerra hadhaa yookiin sumii dibanii faan arba dha'uunii mala ajaa'ibaatiin adamsu. Faanoo arbiin yoo edisu yoo ni beeta kanaa dhufee waatiin beesu ga'e beeta edisu yoo arbiin beesu hin jinneellee waatiin beeta edisu arbiin dhila faata piriinsi dhirgaale beeta arbiin eetaa dhufee mana soojii ulla. Beekamtii dhabuu bakka bu'ummaa siyaasaa dhabuu fi moggeeffamuu dabalatee rakkoo hedduutu uummata kan mudata. Ooru qoodaan dhutteemu ta'uun maliindi gogaa keessi antaraaf dhadhaane garas babbal'isanii keessi yaa'an taasaaniiti ta'uun su tenteen maanguddoo jajjaarollee guluu beekumsi keessi yaa'ati guyyaa kaalii yaa'ati sagalee keessatti maskiiniya usunii kukaasaanii usumsu maanguddoo guluu kompenseeshinii serikaalii koloonii sila fuutanuuti kan iteette. Guluu silaate haala qaamu. Afaan waataan dubbatanuu adoonni afaan waataan dubbatu ani gegeenu gas kun yaasu callisanisi ati waata anaamu. Nu daraawwan nu balfan maamboo wataamuuti hin ta'e si balfanii maamboo arbii qo'achuun si balfanii keessan dokumentii su eessa jirti. Nuti duraanii nuti waata amma wariin kun dhufee nu galgalchee walaan guloodhaan waame wasaaniidhaan waame tan nuti hin feenu tan hin lollaan doonti lolluun. Ati sukuuli keessi beekaa nama 60 nama 100 jira qofa hin tanteen. Odaatiin guufuu qaddeelee hagam dhooti. Siniif anumtiileen gurba guddiyoo makaan sukuulii deemtu ajoollee guddoontu. Gaafi gura nadheellee akka dhedheellee. Ana nadheellee fuushisaa baan. Tokki gurba sun reefu kilaasii kwaansaa jira. Ana mun guddiyuu reefu kilaasii kwaansaa ishee. Illiin guufuu midhaafatte ufaradhaan. Akkasii jirtu duraanii. Amma wanti tantaa haala keessaa. Wildhaanichiin sun jiru. Dargaggoon kun Saambuu Daadhii jedhama. Waatii adoo barattee hojii argachuu fi akka malee rakkattii jedha. Hojii waan waataa soomee dhiqee hojii kedhetee gariima ofiisiyaa akka raayisii hojii ariin waati hin balfan. Waatiin wiin beekuu jedhanii waatiin akka daansaa hin soomine jedhanii wii yakka yaani waan collee giriin baatu katika harki waataa. Bifaaf qaamanii gosti tuniin Oromoo ta'an irraa diqoo adda. Sababii isaa uummanni kunniin adamoon cimoo waan ta'aniif fudhatamanii gara Ameerikaa, Awustreeliyaa fi baha jiddu galeessaa geeffaman maanguddoonni guyyoo mashawurii hima. So our great grandmothers remained alone without men. So these other people, when they found just a girl alone there without a husband, then they went. That's why we speak like our mother, but the face is looking like that other man from the bush. Uummanni coastal area qubatu kun uummata Oromoo ta'u haala mamii hin qabneen kitaabni nama irraa dubbisu kun sirriitti seenaa lafa kaa'u. Hawaasni waataa kunniin akkuma sodaa fi rakkoolee qaban abdiillee qabu. Abdii fi hawwiin isaanii guddoon hawaasa waliin jiraatan irraa kabaj maluuf argachuu mootummaa keenya biraattis beekamtii argachuu. Kuninti abdannu nuti odonti maka kenken maka hamaraa ka maka dudungaa ka lakinne maka waataa sufuhim deene tadiwiin kuninti silaate abdannu shrine places ugi waanin duraanii duuroo ka ugini duraanii waaqiiti abuudi tadiwiin silaate waan kenken barru kee jiraatteette
aki segelenti waan nyaannu seerike uginuti iti kulo ibi iti midhaafana ana mangu ibi qaba duraani kana ijoolleeti ibaan hin qaana nuti waanni nda serikali doshinu fuute ibita harke nu qaddeette yaambo nuta kwanza silate dansa tadiwin kulo waanin ufu balfen jedhu fedha walmisla waanin sila ka ufu fedu fe an waati uginin dem sila fan waata dubanna duni ojooti afaan kan ka dubatti kadiileen si jeela nuti ka waataan ku hirbi jirra taanti fen kulo nuti len station itani nu hikani ajole tani gurani barsiisani akidansa nuwa dubatani nuti ka mangu doangule rodio bibitane chakana dubi waata tu dansantu amo nuti hirbi jirra nuti len nuti ka mangu doangule biashara fena nuti ka waatanku hado serikali ndendetani boostite pesa biashara nuti kanit nuti len yaane pesa babane ajole tani someshana waatii keessuma simatee akkasumaan hin geegechuu jedhanii waan qabannu nyaachisanii eebbannu geegessan nulleen afaan isaaniin halaale yookiin aamiin jennee eebbi fudhannee qajeelle. Keenyaa fi Itoophiyaa malee hawaasni Oromoo biyyoota Baha Afrikaa biroo keessa jiraachuun ni himama. Kanaas guyyaa bira qabannee walitti deebina.